mallatteessinu maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ni amanna. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ni amanna። አሜን። በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አሜን። Hunduma dursaa Waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos guyyaa kanaan nu ga'eef galanni haa ta'u jechaa kabajamoo abbaa keenyaa luba Tasfaa itti gaafatamoo bulchaa olaanoo mana kiristaanaa kanaaf iddoo cuuphaa akkasuma kabajamtoota buloota diyaaqonootaa akkasuma amantoonni mana kiristaanaa waldaa sabbataa dabalatee hunduma keessan nagaa Waaqayyoon isiniin jedhaa. Kamiyyoo nageessanii kamiin isaa kana geessanii sagalee wayyaa miti sagaleen wayyaami sagaleen wayyaa akka tolaaf jaalala Waaqayyootti yoo Waaqayyo nu gargaare yoo Waaqayyo nu barsiise sagalee dubbii Waaqayyo wajjiniin barannaa. Ilmi namaa meeshaadha kan nama barsiisu Waaqayyoodha. Anaaf isin Waaqayyo haa barsiisu. Eenyuun nu haa barsiisu jettanii? Waaqayyoon nu haa barsiisu. Sagaleen dubbii Waaqayyoo kan waliin barannu gara Waaqayyootti dhiyaadhaa jecha jedhu waliin baran. Jecha kana kan argannu raajaa Miikiyaas boqonnaa 3:7 gara Waaqayyootti dhiyaadhaa jecha jedhu waliin baran. Jecha kana abbaan jecha kanaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kan ta'e yoo ta'u jecha kana kan barreesse raajota xixiqqoo 16 keessaa isa tokko kan ta'e Miikiyaas waa'ee jecha kanaa kan dubbatedha. Jecha kana maaliif dubbate yeroo jennu biyya lafaat irratti ilmi namaa seera Waaqayyoo dabsuudhaan seera Waaqayyoo eeguu dadhabuudhaan gara Waaqayyootti akka deebi'aniif ilmaan namaatiif dubbii sagalee isaatiin akka deebi'aniif yeroo hundumaa waa'ee gara Waaqayyootti deebi'uudhaaf raajaa raajee saba Waaqayyo kan barsiisaa ture Miikiyaas gara Waaqayyootti dhiyaadhaa, Waaqayyootti kooluu galaa, Waaqayyos isinitti dhiyaataa jedhee yeroo sana bara kakuu duraa keessaa kan barsiisaa ture yommuu ta'u har'a anaaf isinis gara Waaqayyootti dhiyaadhaa jedhee inni kakuu moofaa keessatti raajaadhaan dubbatame kakuu haaraa keessatti immoo aniif isinii qaaman Waaqayyootti dhiyaannee wajjiniin dubbannee qalbii jijjiirrannee mana isaa keessa akka jiraannuuf sagaleen dubbii Waaqayyoo kakuu haarattis kan nutti dubbatu ta'a. Dabalees raajaa Iyu'eel kan jedhamu boqonnaa 2:13 irratti lapheen keessan naaf tarsaasaa malee uffata keessan naaf hin tarsaasinaayi jedha. Maal keessan naaf hin tarsaasinaayi? Maal keessan naaf tarsaasadha? Laphee keessan malee uffata keessan naaf hin tarsaasinaa jechuudhaan dubbata. Kana jechuun maal jechuu barbaadeeti? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lapheen ilmi namaa akka cirracha galaana irraa kan ta'e dubbiin sagalee isaatti dhangala'u kan dadhabe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee dubbii isaatiif yommuu barsiisu ilmi namaa dubbii isaa dhaga'uu waan dadhabeef yeroo hundaa namni awwaara keessaa yookiniif immoo sagadaan laphee isaaniitiin otoo hin taane qaama isaanii qofaan waan deddeebi'aniif akkasuma namoonni baay'een turtiidhuma mana Waaqayyoo keessa wajjiniin turuu qofaan waan yaadaniif waan fayyan waan itti fakkaatuuf waan Waaqayyo wajjin jiran waan itti fakkaatuuf garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos laphee guutuudhaan laphee isaanii kennanii fi Waaqayyo duukaa akka bu'an barsiisuudhaaf laphee keessan naaf tarsaasaa jedhee dubbate yeroo sanatti. Yaa ta'uuti aniif isin maaliin Waaqayyotti dhiyaachuu qabnaa kan jedhu ilaaluun qabxii muraasa ilaalla. Aniif isin maaliin Waaqayyotti dhiyaanna? Waaqayyo maal nurraa barbaada? Maal qabanne immoo gara Waaqayyotti dhiyaannu? Tokko, ilmi namaa gara Waaqayyotti dhiyaachuudhaaf jalqabaa waa qabatee otoo hin taane laphee guutuudhaan gara Waaqayyotti dhiyaachuudha. Maaliidhaan gara Waaqayyotti dhiyaachuudha? Laphee guutuudhaan gara Waaqayyotti dhiyaachuudha. Ilmi namaa laphee guutuudhaan jechuun yaada isaa guutuudhaan, hojii isaa guutuudhaan, jireenya isaa guutuudhaan
amaleeffannaa otoo hin taane safeeffannaaf galma dhugaa baruudhaaf laphee guutuudhaan gara Waaqayyootti deebi'uutu barbaachisa. Kana jechuun ilmi namaa addunyaa keessatti waan yaaduuf waan nyaatu qofaaf otoo hin taane, waan fayyaa qabuuf waan humna qabu qofaaf otoo hin taane, waan Waaqayyo isa waameef qofa otoo hin taane, waamamuu isaatiif immoo of kennee Waaqayyo duukaa bu'uun akka barbaachisu nu barsiisuudhaaf laphee guutuudhaan gara kiyyatti deebi'aa jedha. Faarfataan Daawitis gaafa barsiisu laphee guutuu naaf kenni jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa itti dubbatu lapheedhaan jabaadhaa Waaqayyos kadhadhaayii jedhe. Eenyus kadhadhaayii? Eenyus kadhadhaayii? Waaqayyos kadhadhaayii jechuudhaan kan nutti dubbatu ta'a. Kana jechuun laphee guutuudhaan gara Waaqayyotti deebi'uun yaada foonii dhiisuudha. Akkasuma qabeenya biyya lafaa galaana addunyaa hundumaa ilaaluu dhiisuudha. Waaqayyotti kooluu galanii Waaqayyo isa abdatamu wajjiniin jiraachuudha laphee guutuudhaan jechuun. Kana jechuun qulqulluun Phexros gaafa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kiyyeessituu qurxummii ta'ee gooftaa duukaa bu'u, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yaa Phexros dursaa kee kan ta'e Iskindiriyaas duukaa ana wajjiniin koottaayii ittiin jedhe. Ana duukaa bu'aayii ittiin jedhe. Yeroo kana qulqulluun Phexrosis akkuma gooftaan waame qurxummii kiyyeessurraa maatii isaa kan ittiin bulchu daldalee yookiin qurxummii sana galaanarraa fuudhee kan ittiin jiraatu dhiisee gooftaa duukaa bu'e. Maatii isaa dhiise, qabeenya isaa dhiise, araddaa isaa dhiise, akkasuma gaa'ela isaa dhiisee Kiristoos duukaa bu'e. Yeroo kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa wajjiniin duukaa bu'u guyyaa tokko gaafii gaafate. Maal jedhee gaafate isinitti fakkaata? Yaa gooftaa, nuti qabeenya keenya dhiisne, ijoollee koof maatii koos dhiisne, araddaa keenya dhiisne si duuba baqanneerra, si duuba dhufneerra, anii fi nuyi isirraa maal argannaa? Warri si duukaa bu'un, warri waan hundumaa dhiisne maal argannaa ittiin jedhe. Yeroo kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ani dhugaan isiniin jedhaa, isin yeroo dhufaatii kootti teessoo Israa'el 12 irra teessanitti murtii haqaa laattuu ittiin jedhe. Maal laattuu? Maal laattuu? Sagalee Waaqayyo wajjin jirtu? Waaqayyo nu faana haa ta'u. Ana wajjiniin murtee dhugaa laattuu. Ulfinni kana caalu hin jiru. Yaa maatii Waaqayyo, Phaawulos waamamuu isaatiin dhiifama, Phexros waamamuu isaatiin gaafa waamamu kiyyeessituu qurxummii saabana isaas gatee, maatii isaas gatee, maatii kootoo hin jedhin, qabeenya kootoo hin jedhin, hiree kootoo hin jedhin gooftaa duukaa bu'e. Garuu gaafa gooftaa duukaa bu'u kennaawwan gurguddaa argate. Kennaan inni argate immoo maalidha? Waaqayyotti laphee guutuudhaan of kennuun, Waaqayyotti laphee guutuudhaan Waaqayyo faana ta'uun maal argatu yoo jettan, tokkoffaa qulqulluun Phexros kan argate, ati yaa Phexros kanaan booddee maqaan kee Simi'oon kan ture Phexros yookiin Keefaa jedhama. Kana jechuun ani yaa Phexros ati kattaadha. Kattaa kanarratti mana kiristaanaa koo nan ijaaraa ittiin jedhe. Maal nan ijaaraa? Mana kiristaanaa koo nan ijaaraa. Balballi Si'oolii, karroonni Si'oolii kan ta'an sirratti hin mo'anii. Sirratti maal hin godhanii? Sirratti hin mo'anii. Kanaaf warri laphee guutuudhaan Waaqayyo wajjin ta'e, warri Waaqayyo duukaa bu'ee diinni konkumaa mo'uu hin danda'u. Balbala mana kiristaanaa karroonni Si'oolii hin seenan jechuun warri Waaqayyotti kooluu galan, warri Waaqayyo wajjin ta'an diinni mo'uu hin danda'u jechuudha. Maal mo'uu hin danda'u? Diinni sin mo'uu hin danda'u. Qormaanni kamiyyuu sin injifachuu hin danda'u jechuu barbaadeeti. Mana kiristaanaa kan jedhame sagalee Waaqayyootiin kan bu'uureffamte, Waaqayyoodhaan kan ijaarramte, manni kiristaanaa kan jedhamte tokkoon tokkoon kiristaanotaa mana kiristaanaa jedhamu. Eenyutu mana kiristaanaa jedhama? Aniif isin tokkoon tokkoon kiristaanotaa mana kiristaanaa jedhamu. Tokkos mana kiristaanaa kan jedhamtu gamoon mana kiristaanaa fooniif dhiiga Waaqayyo keessaa nyaatamu mana kiristaanaa jedhama. Tokkos mana kiristaanaa kan jedhamtu yaa maatii Waaqayyoo fooniin durba kan taate, yaadanis durba kan taate, durbummaan ishii kan hin jijjiirramne giiftiin keenya Dubroo Maariyaam mana kiristaanaa jedhamti.
Mana kiristaanaa kan jedhamu waa sadii. Tokkoon kiristaanotaati. Lammaffaa gamoo mana kiristaanotaati. Sadaffaan haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam. Kanaaf mana kiristaanaa koo nan ijaaraa kan jedhe isa kan. Itti dabalee yeroo kana laphee guutuudhaan kan jedhee fi raajii tokkotu jira. Dhiifama raajii otoo hin taane wangeela Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 8 irratti maal jedha? Sabni kun afaan isaanii qofaan ulfina naaf kennu. Afaan isaanii qofaan maal naaf kennu? Ulfina naaf kennu. Lapheen isaanii garuu baay'ee narraa fagoodha. Lapheen isaanii maal ta'e? Sagalee Waaqayyoo faana jirtu. Waaqayyo hunduma keenya faana haa ta'u. Lapheen isaanii garuu baay'ee narraa fagoodha. Sabni kun garuu afaaniin qofa na galateeffatu. Har'a akka isin taane aniif isin maatii Waaqayyoo. Baay'een keenya ililchinee dhiichisnee, baay'een keenya Waaqayyoodhaaf galata galchinee faarfannee, dubbisnee, barsiisnee, qaddasnee, qulqulleessinee, garuu keessoon keenya Waaqayyo irraa hin fagaanne yaa maatii Waaqayyoo. Har'a Waaqayyo irraa fagaanneerra moo fagaannee hin jirru? Aniif isin fagaanneerra. Seera Waaqayyoo digneerra. Waaqayyo irraa fagaanneerra. Afaan keenya garuu waa'ee Waaqayyoo dubbata. Har'a meeqatu Waaqayyoon kakata dubbii sobaa? Dhugaadha moo soba? Dhugaadha moo soba? Meeqatu har'a maqaa Waaqayyoo hin waamu? In galateeffata. Meeqatu faarfataadha? Faarfannaan isaa Waaqayyo dhaga'ameefiira. Faarfatee akka faarfannaa sanatti ofii isaatii hojii gaarii hojjeteera. Barsiisaan baay'een hin barsiisa. Garuu seera Waaqayyoo takkaatti bu'ee eegee beeka. Har'a mana qulqullummaa keessatti waa'ee qulqullummaaf sirna qulqulleessaa lallabaa oola daaqoniin. Har'a ofiidhaa qulqullummaa hojjechaa oola yaa maatii Waaqayyoo. Kanaadha. Afaan isaaniitiin na galateeffatu garuu lapheen isaanii narraa fagaate kan jedhe kana. Har'a baay'een afaaniin hin galateeffatu. Baay'een afaaniin har'a waa'ee Kiristoos hin dubbatu. Garuu yaadni isaanii, lapheen isaanii Kiristoos irraa fagoodha. Waaqayyo laphee keenya gara Waaqayyootti nu haa dhiyeessu. Eenyuun nu haa dhiyeessu? Waaqayyoon nu haa dhiyeessu. Kanaaf Waaqayyo laphee guutuudhaan gara isaatti akka dhiyaannu nu barbaada tokkoffaa irratti. Gara biraatinis wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 10 irratti akkas jedha. Cubbamaan tokko qalbii isaa jijjiirratee gara Waaqayyootti haa deebi'u. Gara eenyutti haa deebi'u? Gara eenyutti haa deebi'u? Gara Waaqayyootti haa deebi'u. Cubbamaan tokko qalbii gaafa jijjiirrate gara Waaqayyootti haa ba'u jedhee dubbata. Itti dabalees wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irratti maal jedha? Ammas yaada garaa keessanii jijjiirradhaa. Gara ija gaarii godhachuuttis deebi'aa. Ija gaarii jechuun Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan jedhu ija gaarii jechuun firii hafuuraa 9tu jira. Firiin hafuuraa 9 kun gaarummaa, garraamummaa, arjummaa, jaalala, obsaa fi kanneen kana fakkaatanii. Kana qabnaa maatii Waaqayyoo. Har'a aniif isin obsa qabnaa. Har'a aniif isin walii keenya jaalala qabnaa. Har'a aniif isin walii keenyaaf arjummaan keenya wayiinsaa ta'ee Waaqayyo fuulduratti mul'ata. Har'a aniif isin yaa maatii Waaqayyoo balleessaa keenyaaf walii obsinaayi. Obsa qabdu maatii Waaqayyoo. Obsa qabdu walii. Wal dandeessu, wal jaalattu. Waaqayyo hunduma keenya jaalatu. Jaalala isaa hunda keenya gidduutti yaa labsu. Kanaaf yaa maatii Waaqayyoo lapheedhaan jechuun jaalalaan, arjummaadhaan, tokkummaadhaan, garraamummaadhaan gara Waaqayyootti maal ta'utu nu barbaachisa? Maaltu nu barbaachisa? Waaqayyootti dhiyaachuutu nu barbaachisa jechuudha. Inni gara biraa Waaqayyootti deebi'uudhaaf, gara Waaqayyootti dhiyaachuudhaaf maal gochuu qabna yoo jettan lammaffaan keessummaa simachuu. Maal simachuudha? Maal simachuudha? Keessummaa simachuudha. Keessummaa jechuun keessummaa barumsa keessummaa haaraa ta'e otoo hin taane keessummaa inni haaraan, keessummaan inni nagaa qabatee deemu, keessummaan inni rakkina namaa keessatti furee nama hiiku, keessummaan inni gaariin keessummaa caaluu Kiristoosidha. Har'a aniif isin Kiristoos simachaa jirra. Dubbii sagalee Waaqayyoo simachaa jirra. Aniif isin dhagaa jirra. Yaa maatii Waaqayyoo.
akkas jedha garuu faarfataan Daawit. Namni Waaqayyo qabu gonkumaa illee yaasifamu. Faarfannaa Daawit faaruu 24 lakkoofsa 3 namni Waaqayyoon qabu gonkumaa illee yaasifamu. In salphatu, in sodaatu. Waaqayyoon qabdu hin sodaatina. Waaqayyoon qabdu hiyyummaadhaaf nu saaxila jettanii keessummaa simachuu hin dagatina. Waaqayyoon qabdu humnas Waaqayyo irraa argattanii boru humna yoon dhabe qabeenyi koo na jalaa dhuma jettanii keessummaa simachuu hin dhiisina. Keessummaa simachuu jechuun Kiristoos simachuudha. Keessummaan inni sirriin, inni gaariin hiyyeessa irra bulee, daa'imman irra bulee gara keenya kan dhufu, beelee na nyaachisi kan jedhu keessummaa inni gaariin Kiristoos. Kanaaf keessummaa simadhaa. Aniif isin keessummaa simachaa jirraadhe? Jirraa? Dhugaa ba'a maatii Waaqayyo keessummaa simachaa irraa? Hin jirru. Kanaaf gara Waaqayyotti dhiyaachuudhaaf maal gochuutu nu barbaachisa ree? Maaltu nu barbaachisa? Keessummaa simachuu. Ergaa warra Ibrootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 2 irratti akkas jedha. Keessummaa simuu hin dagatinaayii jedha. Maal gochuu hin dagatinaayii? Warra isin jirre mee sirriitti lil jedha Waaqayyoon galateeffadhaa. Ishi warra jirtan sirriitti galateeffadhaa mee Waaqayyo. Keessummaa maal gochuu hin dagatinaayii? Simachuu hin dagatinaayii jedha. Dhugaadha. Sagalee Waaqayyo wajjin akkasitti ta'uun baay'ee gaariidha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Eenyuun sinaa eebbisu? Waaqayyoon sinaa eebbisu. Akkasuma dabalees maal jedha? Wal simachuu keessan keessatti, wal keessummeessuu keessan keessatti gungummiidhaan otoo hin taane wal jaalachuudhaan wal simadhaayi. Har'a ijoollee Waaqayyoo hiriyaan gaafa wal simatu har'a sadarkaan keessa jirtanitti hiriyaa keessa jirtu. Sadarkaa hiriyummaa baasuu, sadarkaa itti waloomanii jiraachuuf tokkoof lama ta'anii walitti dhufanii tokko ta'uu keessa jirtu. Yaa maatii Waaqayyoo har'a aniif isin gaarummaadhaan wal siman, gaarummaadhaan wal leellisna. Garuu yeroo booddee aniif isin ammeenyan wal ammeessinee gargar wal facaasna. Inni kun gaarummaa hin qabu. Gungummiidhaan otoo hin taane jaalalumaan yaa ta'u. Jaalalas yoo ta'e, jireenyas yoo ta'e, walitti dhufeenyas yoo ta'e, gargar ba'iinsas yoo ta'e, Waaqayyoon ta'uu qaba yaa maatii Waaqayyo. Jaalalaan ta'uu qaba. Har'a biyyi lafaa yeroodhaaf wal simatti, yeroodhaaf wal simti, yeroodhaaf wal keessummeessiti. Yeroo booddee garuu ammeenya wal keessummeessiti. Dhugaadha moo sobaa? Ijoollee Waaqayyoo fooniif jettanii wal hin ammeessinaa. Fooniif jettanii wal hin ganinaa. Waan darbuuf jettanii yaa maatii Waaqayyoo waan hin dabarre sammuu keessaniif lubbuu keessan irratti hin faradinaa. Amantanii hin ganinaa. Jaalattanii hin jibbinaa. Ijaartanii hin diiginaa. Waaqayyo diigurraa Waaqayyo nu haa oolchu. Waaqayyo hunduma keenya haa ijaaru. Gaarummaa isaatiin mana keessatti ijaarsisee nu haa dhaabu. Kanaaf yaa maatii Waaqayyo bara badii keessatti isin fedhii foonii lakkaa'uu otoo hin taane jireenya foonii barbaachuuf jecha argachuuf dhabuu ilaaltanii akkasuma mul'ina foonii yeroodhaaf bareedee baduuf jettanii walis hin ganinaa. Yaa maatii Waaqayyo wanni hundumtuu hin darbu. Aniif isin akka har'a bareenne akka har'a miidhagne kanatti nafu boruun keenya hin darba. Hin darba moo hin darbu? Abboota keenya ilaalaa. Anaa durii jedhu. Anaa durii kootii akkasan turee jedhu. Maaltu ta'e yoo jettan foon isaanii yeroodhaaf malee yeroo booddee dhiisee deeme. Kanaaf akkas jedhu. Aniif isinis akka har'a bareennu miti boruu keenya fokkisuu dandeenya. Akka har'a fokkisnuu miti boruun keenya bareeduu danda'a. Waaqayyo galgala keenya haa bareessu. Maal keenya haa bareessu? Galgala keenya haa bareessu. Har'a yeroo dargaggummaa keenyaa humnas qabna bareennes bareedina keenya simboodhaan nama boojine waan garagaraa hojjechuu dandeenya. Garuu yaa maatii Waaqayyo galgalli keenya akka dukkana hin taaneef, galgalli keenya akka fokkisaa hin taaneef bara dargaggummaa keenyaa waan gaarii hojjechuun nu barbaachisa. Tokkoof tokkoon murtaataa, tokkoof tokkoon walii keessaniin jaalalaan jiraadhaa. Ilmi namaa biyya lafaa kanarra jiraachuudhaaf waa lama yookiin waa sadii hin keenyeef yeroo jalqabaatiif uumee ka'ee
gargaartuu akkasiif taatuuf jedhee cinaacha isaatirraa dubartii tokkitti uume. Dubartii meeqa uume? Meeqa uume? Tokkitti uume. Kanaaf har'as biyya lafaa kanarratti jireenya keessattis yaa maatii Waaqayyoo waan tokkicha bichaas hin barbaachisa. Kan Waaqayyo isin eeyyame qofas hin barbaachisa. Kanaaf isin wal simattanii, wal jaallattanii, wal hin jibbinaa, wal simattanii, wal hin ariinaa. Akkasuma wal boojitanii boodammoo wal hin boochisinaa. Waaqayyo kana hin jaallataa? Hin jaallataa? Waaqayyo kanarraa nu haa baraaru. Qajeelummaan mana isaa keessa nu haa tursu. Kanaaf Waaqayyotti dhiyaachuudhaaf garuu waan gaarii kana hojjechuutu nurraa barbaachisa jechuudhaaf dubbiin wangeelaa tokkos yookiin andimtaa isaatiin hiikee kan nu barsiisu. Kanaaf gara biraati irratti tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 2 irratti ilaaltuun mana Waaqayyoo wanta ittiin jedhan kan hin qabne nama haadha manaa tokkitti yookiin nama dhugaa, nama of hin ganne, nama of qabu, nama keessummaa jaalatu, nama warra biraa barsiisuu danda'u yaa ta'u. Maal yaa ta'u? Nama warra biraa barsiisuu danda'u. Ijoollee Waaqayyoo isinii nama barsiisuu danda'u, nama namaaf fakkeenya ta'uu qabdu malee nama ijoollee Waaqayyoo mana kiristaanaa keessa dhaabbattanii har'a naxalaa uffattanii addaattanii boru naxalaa gattanii safuu keessan gattanii Waaqayyo wajjin wal loltanii si'oolitti baduudhaaf kaatan hin ta'inaa. Waaqayyo kanarraa nu haa oolchu. Eenyuun nu haa oolchu? Waaqayyo nu haa oolchu. Kanaaf isin haadha manaa tokkittiidhaan jiraadhaa. Nama dhugaatii hin leellisne, nama of qabuu danda'u, waan hundatti buusee jireenya cubbuu keessa akka hin galleef, akkasuma nama keessummaa jaalatuu fi nama waa barsiisuu danda'u hojjetu taa'i. Kanarratti dabalees Maatiyos maal jedhee barsiisa? Boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irratti ulfina abbaa keessanii isa samiirraa kan ta'e mul'isuudhaaf, isinoo ulfina abbaa keessanii ibsuudhaaf ifni keessan namoota duratti haa ifu. Eenyu duratti haa ifu? Ulfina abbaa keessanii ibsuudhaaf ifni keessan namoota duratti haa ifu. Foon keessan ibsuudhaaf, of tuulummaa keessan, bareedina keessan, qabeenya keessan ibsuudhaaf hin jenne. Ulfina abbaa keessanii maal godhuudhaaf? Ibsuudhaaf. Ibsaan keessan immoo namoota duratti haa ifu. Ibsaa qabattaniirtu. Ibsaa hin dhaamne. Ibsaa hin dhaamne qabsiifattanii wayyaa adii uffattanii mana Waaqayyoo keessa dhaabbattaniirtu. Fannoo Gooftaa qabattanii sirna qulqulleessaa raawwattaniirtu. Akkasuma yaa maatii Waaqayyoo dubbii sagalee Waaqayyoo kan nama qulqulleessu dubbii isaa isa gaarii faarfattaniirtu. Kanaaf ifni keessan namoota fuulduratti haa ifu kan jedhamu mootummaa Waaqayyoo keessatti jaalalaan nagaadhaan dubbii Waaqayyootiin ibsaa qabattanii akka jiraattan barbaadeeti. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo kanatu nurraa barbaachisa. Kanaan Waaqayyo akka jiraannu nu haa gargaaru. Eenyuun nu haa gargaaru? Inni sadaffaan isinii hin gaggabaabsaa aarsaa qulqullaa'aadhaan Waaqayyotti dhiyaannu. Aarsaa maal ta'een? Aarsaa qulqullaa'aan. Aniif isin galata Waaqayyoof hin kennina. Garuu aarsaan keenya qulqulluudha. Qulqulluudha. Keessi keessan qulqulluudha. Foon keessan qulqulluudha. Aarsaan kennitan qulqulluudha. Kanaaf aarsaa keenya qulqulluu taasisuun nurra jiraata. Sagalee Waaqayyoo faarfachuun, barsiisuun, dubbachuun aarsaadha. Aarsaa dhiyeessuu akka ta'e beeka. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo aarsaa dhiyeessuun dura aarsaa caalaa qulqullummaan akka barbaachisu beeka. Kanaaf aarsaa qulqullaadhaan gara Waaqayyootti dhiyaachuun ni barbaachisa. Ergaa warra Ibrootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 16 irratti wanta gaarii gochuu waan qabdan kaan hin ga'us hin dagatinaa. Argitanii waan gaarii gochuu kan qabdanis warra kaaniif maal gochuu? Kennuu hin dagatinaayi jedhee nutti dubbata. Gara biraatiin Waaqayyo aarsaa akkasitti hin gammadaa jedhee dubbata. Gara biraa immoo Waaqayyo maaliin itti dhiyaannaa yoo jettan qulqullummaan. Maaliidhaan isin hin jedhu? Maaliidhaani? Mata dureen barnoota keenya maal ture? Maal ture? Gara Waaqayyotti dhiyaadhaa. Waaqayyos isinitti dhiyaataa jecha jedhu. Qulqullummaadhaan Waaqayyotti dhiyaachuu qabna.
xuraa'ummaa malee, alalummaa malee, ijjummaa malee, akkasuma xonqolaa fi walidhuu malee, akkasuma qabeenya namaa dabaan, akkasuma dhugaa namaa ammeenyan qulqullummaa malee Waaqayyotti kooluu dhugaa fakkaatanii sobaan Waaqayyotti dhiyaachuu Waaqayyo nu haa baraaru. Kanaaf of qulqulleessuudhaan gara Waaqayyotti dhiyaachuun kan nu barbaachisu ta'uu hin barbaachisa. Namummaa haaraadhaan qajeelummaa fi qulqullummaa dhugaatiin fakkaattii Waaqayyotti amannee nuti uffata isaa uffanneerraa jedhee dubbata. Efesoon 4:24 namummaa keenya isa haaraadhaan qajeelummaa fi qulqullummaadhaan gara Waaqayyotti dhiyaachuudhaan isa uffanneerraa jedhee dubbata. Nuti eenyu uffanneerraa? Eenyu uffanneerraa? Waaqayyo uffannee isa fakkaannee jirra. Kanaaf hin sodaatinaa. Maal Waaqa hin fakkaattanii? Hin fakkaattanii? Nama jechuun fakkaattii Waaqaa jechuudha. Mee Waaqa fakkaattii isaa nu taasiseef galata dhiyeessaa mee takka? Galanni keessaniin xiqqaata. Sirriitti jedhaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Gara biraatiin akkas jedhee dubbata. Tokkoffaa Tasalonqee 4:3 irratti maal jedhee dubbata? Akkas jedha. Waaqayyo alalummaa irraa fagaattanii qulqullummaan akka jiraattan isinirraa fedhaa jedha. Waaqayyo alalummaa irraa fagaattanii qulqullummaadhaan akka jiraattan inni hin fedhaa jedha. Waaqayyo fedhansaa qulqullummaadhaan akka jiraannu barbaadeeti. Xuraa'ummaaf akka jiraannu, ijjatti kufnee akka jiraannu, galaana cubbuu keessa daakaa akka jiraannu barbaadee otoo hin taane qulqullummaadhaaf mana isaa keessa akka jirruuf maal godha? Maal godha? Nu waamaa jechuudha. Gara biraan inni xumuraa Waaqayyotti dhiyaachuudhaaf nama dhugaa ta'uudha. Nama maalii ta'uudha? Nama dhugaa ta'uudha. Kanarratti akkas jedhee dubbata. Ifichi dhugaan inni biyya lafaa dhufee namoota hundumaafis ni ifee jedha. Ifichi dhugaan eenyudha? Maal hin dubbatan? Ifichi dhugaan eenyudha? Kiristoosidha. Ifni dhugaan Kiristoosidha. Biyya lafaa hundumaaf akkuma ifee isinis ifa kana uffattanii, ifa kana qabattanii gara isaatti dhiyaachuu akka qabdan dhugaadhaan isin barbaachisa. Kana keessatti maal jedhee dubbata Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos? Dhugaan isiniin jedhaa, ifa keessa deddeebi'aa, yeroo ibsaan isiniifu qalbii jijjiirradhaa, gara kootti dhiyaadhaa jedha. Har'aaniif isin ijoollee Waaqayyoo carraa gaabbii gallee sagada keenyaan Waaqayyo biratti amansiifachuu dandeenya. Sa'aatii itti fayyaa qabaannee mana isaa deemnee galateeffannee galata isaatiin itti jiraannudha. Kanaaf yaa maatii Waaqayyoo sa'aatii ifaa kanatti otoo dukkanni isinitti hin citin, otoo foon keessan isin dadhabee Waaqayyo sagaduudhaaf, Waaqayyo galateeffachuudhaaf isin dadhabsee isin hin kuffifatin yeroo ibsaa qabattanii jirtanitti mana Waaqayyoo keessa jiraadhaa. Dargaggummaa jechuun yeroo ibsaati. Akkasuma yeroo abiddaatis. Dargaggummaa jechuun takkaa qabadhaa sirritti. Dargaggummaa jechuun akka shiboo elektirikiiti. Shiboo elektirikii argitani miti? Yoo seeraan itti fayyadamte ifa kenna, nyaata bilcheessa. Yoo ati garuu xiqquma ishee irraa gortee ibsaa sana tutte laattamaa isaa maal taata? Si barbadeessa, lubbuu kee balleessa. Dargaggummaanis akkasi. Yoo seera keetti jiraattee, yoo seera kee eegdee qulqullummaa keetiin waan dhugaa ta'een daandii dhugaatiin yeroo dargaggummaa kee deemte homtuu sin tuqu. Humni akka dargaggeessas, tajaajilaan akka dargaggeessas hin jiru. Takkaa garuu fedhii foonitiif ijjaaf daandirraa gortee ennaan baddee beeki deebi'uun hin jiru. Kanaaf yaa maatii Waaqayyoo qulqullummaa keessan eeggadhaa, dhugaadhaan jiraadhaa. Waaqayyo nama dhugaa nu haa godhu. Eenyuun nama dhugaa nu haa godhu? Dhugaadha. Har'aaf kolfuu dandeenya. Har'aaf waa'een kun nutti dhaga'amuu dhiisuu danda'a. Guyyaan itti nu boochisuu hin jira. Dhugaadha moo sobaa? Dubbii Waaqayyoo sobaa? Dhugaadha mitiiree? Kun hojii keenya mitiiree? Waaqayyo kanarraa nu haa baraaru. Arjummaa isaatiin mana isaa keessa nu haa tursu. Kan nu barsiise, kan nu gorse maqaan Waaqayyoo kan galatoome haa ta'u. Jaalalli Waaqayyoo hunduma keenya faana haa ta'u. Akka gara isaatti dhiyaannee isa wajjin jiraannu inni qalbii jijjiirrannaa nuuf haa kennu. Galanni Waaqa uumaaf, deessuu isaa Dubroo Maariyaamiif, ulfaataa fannoo isaaf galanni haa ta'u. Bara baraan amiin.